ba'aa walii baachuu jechuun yeroo rakkinaa wal bira dhaabachuudha jechuudha malee gaafa namni rakkatu, gaafa namni dhiphatu, gaafa namni yaadda'u, gaafa namni beela'u, gaafa namni rakkatu ba'aa kan biraa walitti dabaluu jechuu miti. Obboleessa koo obboleettii koo sittan hima. Lafa jirtu, qe'ee jirtu, biyya jirtu, mandara keessa jirtu, magaalaa keessa jirtu, baadiyyaa keessa jirtu keessattan sitti himaa dhaggeeffadhu. Geeddaramte jechuun ati gamoo gaarii, mana gaarii, jireenya gaarii, bultoo gaarii keessa jiraatte jechuu miti. Soofaa gaarii qabaattee algaa bareedaa yookaan siree gaarii irra ciiste jechuu miti. Ba'aa namaa yoo baatte sammuu keessii boqota. Yesuus Kiristoos ba'aa keenya baate ba'aa walii baadhaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos ba'aa tokko tokko keenyaa baate. Ba'aa keenya baate nu boqochiise. Ba'aa obboleessa kee baadhu boqochiise. Warri Faarisootaa ba'aa namarra kaawwadhe. Isa kana godhaa ba'aa ulfaatarra kaa'u. Waaqeffannaa isaaniitiin, kiristiyaanummaa isaaniitiin dhalootarra ba'aa kaa'u. Ofii isaaniitiin garuu qubatti hin buusan jedha macaafni qulqulluudha. Tajaajiltoonni bara keenyaa akka kanaadha. Akka waaqaatti yookaan akka ergamaatti of ilaaluu miti. Yesuus Kiristoos hojjisiifachuu dhufe osoo hin taane hojjechuufii dhufe. Ba'aa baachuu jechuun, ba'aa walii baachuu jechuun nama ol ta'an yookaan olaantummaa agarsiisuu jechuu miti. Gad deebi'anii ba'aa namaa baachuu jechuudha. Ba'aa walii baachuu. Jireenya jijjiiramaa jechuun kiristiyaana jijjiirame jechuun kiristiyaana geeddarame jechuun kiristiyaana ba'aa obboleessa isaatii ba'aa obboleettii isaatii baate jechuudha. Kana hin taane taanaan jireenyi kiristiyaanummaa keenyaa gaaffii keessa jira. Haala jirtu keessaa ba'i. Waan si qabe keessaa ba'i. Qixa jirtu keessaa ba'i. Ba'aa walii baadhaa. Obboleessa kee gargaari. Lafanni kufee jiru kaasi. Bara kana keessatti manni namaa yoo gubate baratti nadaajii irratti farfarsanii manicha si hafte yoo gubanii balleessanii malee baratti bishaan itti farfarsanii mana walirratti dhaamsan miti. Dhaloonni bara kanaa ba'aa walii baachuu miti. Wal baachisuudhaaf dhama. Ba'aa walirra kaa'uudhaaf dhama. Kiristoos siif jedhee fannoo irratti ba'aa baateera. Obboleessa kee ba'aa baadhu. Obboleettii kee ba'aa baadhu. Kana hin taane taanaan ati bakka jijjiirratti malee jireenyi kee hin geeddarame. Iddoo kee jijjiirame malee amantaa kan biraa keessaa kan waaqeffattu iddoo kan biraa keessaa gara iddoo biraa dhufte jechuudha malee jireenya kee geeddarame jechuu miti. Waaqayyo jijjiirama jireenyaa barbaada malee jijjiirama bakka hin barbaadu. Eenyummaan kee akka geeddaramuu barbaadda. Namummaan kee akka geeddaramuu barbaadda. Kiristaanummaan kee akka jagodhatu barbaadda. Kiristoosiin duratti madaallii kaasuu barbaadda. Baadhu ba'aa obboleessa keetii. Kaasi obboleessa kee irraa kaasi. Yoo inni madaa'e wajjin ciishii booyi. Madaa obboleessa keetii qorsi. Madeessitii obboleessa kee hin madeessin. Dhaloonni bara kanaa wal madeessa. Addunyaan keessa jirru kun buburree taatetti. Sabni sabaaf, dhaloonni moototaaf, mootonnis biyyaaf, baratti namoonni namootaaf na'am miti barre kun baratti namoonni namoota irratti kaani. Ba'aa walirraa baadhaa, ba'aa waliin baattan taanaan isin mootummaa Waaqayyoo kan keessan miti. Carraan har'a sii kennameera. Guyyaan kun kan keeti, sa'aatiin kun kan keeti, daqiiqaan kun kan keeti. Yeroon kun darbee jennaan Waaqayyo sa'aatii kana booddee dhaloota kan biraa qaba. Nama kan biraa qaba sa'aatii Waaqayyo sii qabu kanatti fayyadami. Kaasii obboleessa kee irraa ba'aa. Ba'aa jechuun minaa wal baachisuu, gootaraa wal baachisuu, konkolaataa wal baachisuu jechuu miti. Ba'aa jechuun rakkina obboleessa keetii baadhu, gidiraa obboleessa keetii baadhu. Ba'aa nuti waliif baannu, ba'aa Kiristoos nuu baate hin caalu. Rakkina nuti wal bira dhaabannee furuu dandeenyu, isa Kiristoos nuu fure hin caalu. Kanaaf namummaan kee, kiristiyaanummaan kee ija gaarii akkasii godhate yoo barbaade, jijjiirama sirrii keessa seenuu barbaadda taanaan, namummaa haaraa keessa seenuu barbaadda taanaan obboleessa keetiif ba'aa baadhu. Inni kan biraaniif inni sadaffaan of agarsiisu yookaan namootatti of agarsiisuu hin taane jiruuf jireenyi keenya Waaqayyoon duratti beekamu. Kiristiyaanii tokko hin madaalame, kiristiyaanii tokko hin jijjiirame, kiristiyaanii tokko hin geeddarame jechuun dhaloota duratti olaantummaa qabaatee mul'achuu jechuu miti. Namoota duratti mul'achuudhaaf wanti nuti goonu hundumtuu gatii nu baasisa. Jireenyi kiristiyaanummaa kee geeddaramuu isaa kan ittiin mirkaneeffattu. Namummaan kee jijjiirame jechuun, eenyummaan kee geeddarame jechuun madaalliin isaa kan inni ittiin madaalamu akka sagalee Waaqayyoo jedhutti Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa irratti sagalee Waaqayyoo akkuma dubbatu. Akkuma sagalee kana irratti dubbatu lakkoofsa 5 irratti sagalee Waaqayyoo akkas jedhu nan dubbisa. Isaan waan hojjetan hundumaa namootatti of argisiisuudhaaf hojjetu. Isa yeroo kadhataatti akka kudhaamaa rarraafatanis hin bal'isu. Shaashara isa ittiin seera Waaqayyoo sodaachuudhaaf uffata isaaniitti hodhatanis hin dheeressu jedha. Mul'achuudhaan malee Waaqayyootti miti jechuudha. Namoota biratti mul'achuun Waaqayyoon duratti mul'achuu jechuu miti. Namoota duratti ol of qabuun Waaqayyoon duratti ol of qabachuu miti. Dhaloonni Waaqayyoon duratti ol of qaban Waaqayyoo gad isaan deebisa. Dhaloonni Waaqayyoon duratti gad of deebisan garuu Waaqayyoo ol isaan kaasa. Sababa kanatiif
hojiin kee akkasii madaalama. Madaalliin kee okkasii ba'uu barbaadda taanaan Waaqayyoon duratti utuu hin taane namoota duratti of mul'isuudhaaf. Waaqayyoon duratti of mul'isuu, Waaqayyoon duratti of beeksisuu, Waaqayyoon duratti argamuudhaaf dhama'e. Namoota duratti mul'achuu barbaadda taanaan baay'ee salphaadha. Warri Faarisotaa asuma kana gochaa turan. Sabni Faarisotaa, abboonni Faarisotaa, warri seera Musee sirriitti eegan namoota duratti shaashara wayyaa isaanii gad dheereffataniitu namoota duratti qulqulluu fakkaatanii mul'isu. Waan nama dhabu keessaa garuu madaalliin isaanii fuula Waaqayyoo duratti kufaadha. Waaqayyoon duratti kufnee namoota duratti ol qabamuu Waaqayyoon haa oolchu. Waaqayyoon duratti mul'achuu barbaadda taanaan namoota duratti gad of deebisi. Waaqayyoon duratti argamuu barbaadda taanaan namoota duratti dhokodhu. Taayitaa gara garaa keessa kan jirtan, Waaqayyo iddoo gaarii kennee isiniif keessa kan jirtan, namoota duratti ol of qabuudhaan osoo hin taane, namoota duratti beekamuudhaaf osoo hin taane, gad of deebisuudhaan saba keessan tajaajila. Tajaajiltoonnis akka kana, amantoonnis akka kana, mootonnis akka kana, namoonni barcuma Waaqayyoo isinii dhaabe gad of deebisuudhaan saba Waaqayyoo tajaajila. Kanan ta'u taanaan miindaan keessan fuula Waaqayyoo duratti zeeroodha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kan biraanii kiristiyaana geeddarame jechuun nama dhalootaaf karaa saaqu jechuudha. Macaafni qulqulluun keenya macaafuma kanarratti Maatiyoosuma wangeeloo Maatiyoos boqonnaa 23 lakkoofsa 13 irratti akkas jedhee dubbata. Nan dubbisa sagalicha. Yesuus barsiisota seeraa fi Fariisota of hin argineena mootummaa Waaqaa namoota duraa waan cuftaniif isiniif wayyoo. Ofii keessanii ittiin galtan warra itti galuu yaalan immoo akka itti galaniif karaa hin kennine jechuudha. Kiristiyaana geeddarame jechuun dhalootaaf mootummaa Waaqayyoo saaqu jechuudha. Daandii mootummaa Waaqayyoo cufaa mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'amu. Sabni akka mootummaa Waaqayyootti hin galle karaa cufaa dhaloonni mootummaa Waaqayyootti seensisuu hin danda'amu. Jireenyi kee hin geeddaramne taanaan, namummaan kee hin geeddaramne taanaan namni akkamitti gara mootummaa kee dhufuu danda'a? Mootummaan ati keessa jirtu kun mootummaa ittiin dhaloota hawwatan ta'uu qaba. Namni hin geeddaramne, tajaajilaan hin geeddaramne, amanaan hin geeddaramne akkamitti namoota hin geeddaramne gara mootummaa Waaqayyootti fiduu danda'a? Warri Faarisotaa balbala dura dhaabbatu. Ofii isaanii waliin galan namoota kan biraas waliin galchan. Ati balbala mootummaa Waaqayyoo keessa jira jettee mootummaa Waaqayyoo dhalootatti cufta taanaan mootummaa Waaqayyoo kan kenniti. Kiristiyaanni tokko gara mootummaa Waaqayyoo kan dhufu jijjiirama sirratti argeeti. Ati natta yoo ta'e, in ejjita yoo ta'e, hin sobde yoo ta'e, sanyummaa of keessaa qabda yoo ta'e, waa'ee biyya lafaa kana taargeetti godhattee deemta yoo ta'e, waa'ee gamoo, waa'ee konkolaataa, waa'ee manaa, waa'ee jireenya biyya lafaa kana keessatti dhaloonni itti bashaan, dhaloonni itti gammadanii jiraatan duwwaa taargeetti godhattee deemta taanaan siif wayyoo. Sababii kanaaf Phaawulosiin akka jira Qorontos keessatti akkas jira dubbata Phaawulos. Waa'ee biyya lafaatiif Kiristoos kanatti amanne yoo ta'e namoota kan biraa caalmaanuuf ba'uutu ta'a jedha. Jireenyi kiristiyaanummaa kee dhaloota gara mootummaa Waaqayyootti hin fidu taanaan ati gaaffii keessa jirta ammayyuu. Fayyuu kee shakki. Dhuguma sababii keetiif namni amanee beeka. Sababii keetiif namni amanee beeka. Safuu yaa tajaajiltoota bara kanaa, safuu yaa amantoota bara kanaa nuun jedha namni guddaa xiqqaatu maqaa keenya balleessa. Balballi mootummaa Waaqayyoo sababii keef cufamaa jira taanaan dafii yaada qalbii keetii geeddaradhu. Daandii keetiin dhaloonni gara mootummaa Waaqayyoo dhufaan jiran taanaan ati cufaa jirta malee banaan jirtu. Obboleessa koo obboleettii koo sittanii maa dhaggeeffadhu. Kiristaanni tokko jijjiirama jechuun nama balbala mootummaa Waaqayyoo banee dhalootatti galchuu jechuudha. Eegduu godhee Waaqayyoo biyya kana akkasii kaa'ee beekadhu. Hisqeel boqonnaa 3 irratti gooftaan gaafa dubbatu Hisqeeliin akka jedha ati eegduu sabaati jedha. Saba kanaafan si kaa'e. Waaqayyo biyya kana bakka si kaa'e beektaa laata? Si malee Waaqayyo bakka keetti nama kan biraa kan qabne beektaa? Siin irratti Waaqayyo dhaloota kan biraan qabu bakka keetti. Bakka kootti Waaqayyo numa qaba. Bakka keetti Waaqayyo si qaba. Yeroo sii kennameef sa'aatii sii kenname kanatti mootummaa Waaqayyootti fayyadamtee dhaloota gara mootummaa Waaqayyootti hin fiddu taanaan guyyaan gaafa darbe yaada qalbii geeddarachuun hin danda'amu. Warra Faarisotaatiin Yesuus akkas jedha. Ofii keessan ittiin seentan namooti kan biraan akka itti seenan hin godhan. Isiniif wayyoodha. Anaaf siif wayyoodha Waaqayyoodha. Kiristiyaanummaa jechuun cheerchii dhufanii galuu jechuu miti. Kiristiyaana jechuun guyyaa sanbataa qulqullaanii babbareedanii cheerchii dhufuu jechuu miti. Kiristiyaanummaa jechuun dirreera dhaabbatanitti Yesuusin labsuu jechuudha. Balbalarra dhaabbatanii waajjira keessa jiranitti, karaarra deemanitti, taaksii keessa ta'anitti sababii kootiif, sababii jireenya kootiif